Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Baruuftuu har'a mata duree waliin ilaallu 1.4 hojiirra oolmaa lakkoofsota raashinaalii jiruu fi jireenyaan wal qabate kan jedhu ilaalla. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Seensarraa yookaan lakkoofsi raashinaalii jiruu fi jireenya guyyaa guyyaa keessatti faayidaa guddaa qaba. Fakkeenyaaf qoodama qabeenya maatiin raawwatu, raawwii hojii adda addaa ibsachuu fi bittaa fi gurgurtaa keessatti bu'aa fi kasaaraa akkasumas dhala baankii shallaguuf ni gargaara. Egaa kutaa 7 keessatti waa'ee bu'aa fi kasaaraa akkamitti akka shallagamu waliin ilaallee turre. Waa'ee bu'aa fi kasaaraa kutaa 7 keessa waan jiruuf viidiyoo isaa deemtanii ilaaluu dandeessu. Kanaafuu itti hafu mata duree kana jalatti hojiirra oolmaa lakkoofsota raashinaalii liqee fi dhala shallaguun wal qabatee ni baratta. Tokko hojiirra oolmaa waan tokko hiriyootaan wal jijjiiru. Barattoota mee gareedhaan ta'uun gocha armaan gadii irratti mari'adhaa jedha. Deebii irra geessan hiriyoota daree keessaniif ibsaa jedha. Gocha 1.9 kana mee waliin haa ilaallu. Piroobileemii jecha furuuf tarkaanfilee barbaachisoo ta'an irratti mari'achuun hiriyoota keessaniif ibsaa jedha. Gumii herreegaa barattoota kutaa 6, kutaa 7 fi kutaa 8 keessa ijaarame jedha. Gumiin herreegaa barattoota kutaa 6, kutaa 7 fi kutaa 8 keessaatti kan inni ijaarame. Gumichi miseensota 50 kan qabu yommuu ta'u, miseensonni kunis lamarra 5 kutaa 8 fi 3irra 10 immoo kutaa 7 keessaa yoo ta'e, maaltu gaafata? Kutaa 6 keessa barattoota meeqatu gumii kanatti hirmaate? Barra kan jiru immoo kutaa 7 keessa barattoota meeqatu gumii kanarratti hirmaate jedha. Caarra kan jiru immoo kutaa 8 keessa barattoota meeqatu gumii kanarratti hirmaate? Kana egaa asirratti akkamitti barbaaddu jechuudha. Asitti kana jechuun kan kutaa 8 baay'ina kutaa kan 8 jechuudha. Warra achirratti hirmaate jechuudha. Gumicha irratti isa baruudhaaf maal goota jechuudha. 50 baay'isuu 2irra 5 ta'a. Kan 8 baruuf jechuudha. Asii kana 5 tokko ta'a kuni. Kana 5 yeroo salphistan meeqa ta'a? 10 ta'a. Kanaafuu asii 10dha kuni. Asii 2 qabna. 10 baay'isuu 2 jechuudha. Meeqadha? 20. Barattoonni kutaa 8 meeqadha? 20dha jechuudha. Kan 8 20 jenna. Kan 7 baruuf immoo 50 baay'isuu 3irra 10. Asii zeeroodhaan ni baddi. Sana booda 5 baay'isuu 3 ta'a. 5 baay'isuu 3 meeqa? 15. Kutaa 7 immoo 15 turmaate. Kanaafuu egaa barattoota kutaa 6 ida'uu kutaa 7 ida'uu kutaa 8 walqixa meeqadha? 50 mitiidha? 50. Kutaan 7 meeqa arganneerra? Kutaa 6 ida'uu kutaa 7 fi kutaa 8 yeroo walitti daatan meeqa? 15 fi 20 yeroo walitti daatan meeqa argattu? 35 walqixa 50 ta'a. Kanaafuu kutaa 6 argachuuf
kutaa 6 walqixa 50 hir'isuu ta'a. Ishii kana as yeroo dabarsitan negatiiva ta'a. Hir'isuu 35. Kanaafuu kutaan 6 walqixa meeqa ta'a? Yeroo kana warra hir'istan 15 ta'a jechuudha. Kanaafuu kan kutaa 6 meeqadha? Kan kutaa 6 15, kunis 15, kutaa 8 20. Kanaafuu waliigalli isaa meeqadha jechuudha amma kuni 50dha jechuudha. Kana yeroo walitti daatan asii inni kun 30, 15 30, 30 irratti 20 meeqadha? 50. Kanaafuu inni nuti hojjechaa turre sirriidha jechuudha. 15 kan kutaa 6 15 kan kutaa 6 15 kan kutaa 7 15 kan kutaa 8 20 jechuudha. Fakkeenya kana yoo ilaallu obbo Liyaad qarshii 250 baankiidhaa qabu. Qarshiin kana keessaa 3 irra 10 mucaa hangafaaf 2 irra 5 mucaa quxisuuf yoo kenne mucaa hangafaaf qarshii meeqatu kenname? Mucaa quxisuuf qarshii meeqatu kenname? Obbo Liyaadiif baankii keessatti qarshii meeqatu hafeefii jedha. Kan akkamiin barbaaddu? Mucaa hangafaaf qarshii meeqatu kenname kan jedhu asii mucaa hangafaaf 3 irra 10 mitiire achi keessa 3 irra 10 kennameef birrii haga kana keessa jechuudha. Kana jechuun 250 baay'isuu meeqaati? 3 irra 10ti. 3 irra 10. 0 ishiin kun 0 tokko asii kana balleessiti. Maal ta'a? 2 5 0 0 0 baay'isuu 3 ta'a. Kana yeroo waliin baay'iftan meeqa argattu? 75,500 75,500 argattu jechuudha. Kanaafuu mucaa hangafaaf qarshii 75,500tu kennameefi. Isa quxisuudhaaf immoo maal ta'a? 250 baay'isuu meeqaati? 2 irra 5tiif mitiire sana booda meeqa ta'a? Kana yeroo waliin baay'istan jechuudha. Baay'isuu 2 irra 5. Isa gubbaa yeroo waliin baay'iftan meeqa ta'a? Isa gubbaa waliin baay'iftu 2 baay'istu jechuudha. Isa kana yeroo 2 baay'istan 2 baay'istanii yeroo 5 firtan meeqa argattu? 100,100 argattu. Kanaafuu isa quxisuudhaaf immoo meeqa kenname? Qarshii 100,100 kenname jechuudha. Jaarra kan jiru obbo Liyaadiif baankii keessatti qarshii meeqatu hafeefii jedha. Kana jechuun waliigala isa hangafaa fi isa quxisuudhaaf kan kenname meeqadha jechuudha. 100,100f 75 kenneefi. 75 kenneef. 175 kenneefi. Kanaafuu kan waliigala qabu immoo meeqa ture? 250 ture. 50 ture. Hir'isuu meeqa jettuuni? 175. 175 irraa hir'istu. Sana booda meeqa argattu kana? 75,000 ta'a jechuudha. Kanaafuu baankii tanafeef obbo Liyaadiif 75,000 jechuudha. Furmaata isaa yoo ilaalle isa ammoo hojjenne jechuudha. Furmaata isaa ilaallaa akka ifa isinii ta'uu fi piroobileemii kana furuuf tarkaanfilee armaan gadii hordofuun barbaachisaadha. Tarkaanfii tokkoffaa ilaallu piroobileemicha hubachuu jedha. Maaltu nuu kenname? Maal barbaannaa kan jedhu seeraan hubachuu qabdu jechuudha dubbistanii. Kan kenname
kan kenname adda baafattu. Kan kenname maali? Qarshii baankii jirudha. Kunooti mucaa hangafaatiif sadarraa kurnaffaa qarshii baankii jirutu kennameefi. Sadarraa kurnaffaa qarshii baankii jiru kennameefi mucaa isaa quxisuudhaaf immoo lamarraa shanaffaa qarshii baankii jiru kennameef jechuudha. Kanaafuu kan barbaadamu maali? Qarshii ijoolleef kennameefi hamma qarshii baankiitti hafedha. Qarshii ijoolleef isa quxisuuf isa hangafaaf kennameefi hamma qarshii baankiitti hafee kan nuti barbaannu. Tarkaanfii inni lammaffaan immoo tooftaalee ittiin furan murteessuu jedha. Tooftaa ittiin furtan murteessuu jechuudha. Moodeleetti fayyadamuu, qooyyabatti fayyadamuu. Moodeleetti fayyadamtanii moodelii mummurama reektaangiliitti fayyadamtanii hojjechuu dandeessu. Akkasumallee qooyyabatti fayyadamuun akka nuti dura qooyyabatti fayyadamnee hojjenne jechuudha. Bifa sanaanis hojjechuu dandeessu. Tarkaanfii sadaffaan immoo hojiirra oolchuu. Hojiirra oolchuu kan jedhu kana yeroo ilaaltan moodeliitti fayyadamuu jedha. Moodeliitti yeroo fayyadamtan bifa kanaatiin kan isin fayyadamtan. Maal gootu? Akkuma argitan reektaangilii kaasuudhaan reektaangilicha qoqqooduudhaan mucaa hangafaaf hagamtu kenname? Sadarraa kurnaffaadha. Mucaa isa quxisuudhaaf immoo meeqa jechuudha? 1, 2, 3, 4 mitiire? 4 irraa meeqaati? 4 irraa 10ti. 4 irraa 10 kennameefi baankiitti hafe immoo sadarraa 10 hafe. Kanaanis kaa'uu dandeessu jechuudha. Qarshiin 250 bakka walqixaa 10tti yommuu qoodame saanduqa tokko keessa qarshii 25,000tu jira jechuudha. Tokkoon saanduqa kana keessa jechuudha. Meeqa jira jechuudha? Qarshii haga kanaatu jira. 25,000 jechuudha. Saanduqa kana keessa tokkoon isaa. Isaan kanattis fayyadamtanii hojjechuu dandeessu. Kanaafuu qarshiin mucaa hangafaaf gahee maal ta'a jechuudha? Saaxina 3 keessaa fudhata jechuudha. Saaxina tokko keessa meeqa jira? Qarshii 25,000. Qarshiin 25,000 si'a 3 immoo 75,000dha jechuudha. Mucaan quxisoo inni immoo saaxina 4 keessaa fudhata. Saanduqa 4 kana keessaa jechuudha. Saanduqa 4 kana keessaa tokkoon isaa saanduqichi meeqa qaba? 25,000 qaba. 25,000 si'a 4 immoo meeqadha? 100,000dha jechuudha. Qarshii baankiitti hafe immoo sadarraa 10ti. Sadarraa 10 jechuun tokkoon boksii kana keessa jiru meeqadha? Qarshiin 25,000. 25,000 si'a 3 immoo meeqadha? 75,000. Kanaafuu baankiitti hafe 75,000 jechuudha. Tarkaanfii arfaffaan immoo mirkaneeffachuu jedha. Mirkaneeffachuudhaaf immoo ida'amni qarshii ijoolleef kennamee fi baankii keessatti hafe walqixa qarshii obbo Oliyaad baankii keessaa qabu ta'aa jedha. Asii kun kan isa ijoolleedhaaf kennameeti. Inni kun jechuudha. Inni kunii fi inni kun isa hangafaa fi isa quxisuudhaaf kan kenname. Inni kun immoo 75,000 inni kun immoo isa baankiitti hafedha jechuudha. Kana yeroo walitti daatan meeqa argattu? Isa dura baankiidhaa qabu ta'aa jechuudha. Otoo ijoolleedhaan hiriin dura. Akkasumas tooftaa lammataatti deebiin sirrii ta'uu mirkaneessuu jedha. Maal gootu? Qarshii ijoolleef kenname isaan kana lamaanii jechuudha. Sadarraa 10 qarshii dura baankiidhaa qabu ida'uu 2/5 baay'isuu qarshii dura baankiidhaa qabuutiin baay'istu. Sana booda maal gootu?
bifa kanaatiin kaa'uu dandeessu. Kana jechuun koomaanii waliif qaba. Koomaanii kan waliin qabudha. Kanaafuu maal gootu isa kana walitti hidhaatu ishee kanaan immoo baay'istu. Ishee kana yeroo waliin baay'istan yeroo walitti hidhaatan otoo hin baay'isin jechuudha. Ishee kana yeroo walitti hidhaatan 710 argattu. 710 immoo kanaan yeroo baay'ista meeqa ta'a? 175 ta'a jechuudha. Qarshiin baankiitti hafee hagam ta'a? Qarshii dura baankiidhaa qabu hir'isu isa ijoolleedhaa kennee irraa hir'isu sana booda 175. Kanaafuu mucaa hangafaaf qarshii haga kana kennee mucaa quxisuudhaaf immoo qarshii haga kana kennee jechuudha. Durayyuu hojjenneerra kana irruma deebii ta'a jechuudha. Dura waan hojjenneef akkasumarraa irra deebi'uun hin barbaachisu. Baankii keessatti kan hafe immoo meeqadha? 75,000tu hafa jechuudha. Egaa viidiyoo itti aanu Gilgaala tokko tuqaa tokko zeeroodhaan walitti deebinaa. Gaaffii qabdan akkasumallee yaada qabdan koomentii jalatti na barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo itti aanuun hanga walitti deemuutti nagaan naa tura.